Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaana diidamii jahaffaa ittiin nu gahee jira rabbiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dhumee jira Ramadaan akkam jirtan hordoftoota ammoo ajab fayyaa keessan isaa isin yaadee bara oduun kiyya nanaaf faqe wallaahi isinitti odeessu bar suusi manatti ta'e walumaa galatti ijoollee qatar qacaacinochi no kana bitadhaashee ijoolleen Dubaayillee ijoolleen Saawudiillee ijoolleen bakka hundaa ijoolleen Beeruutiif Joordan baay'inaan na gaafattanii ani immoo Beeruutiif Joordan kana waa erguun beeku haqimiin qabu haga sila haqimii akkasitti waa hiixatanii biyyoota ergan kana hin godhanne gaafa inshaallah haala mijeeffadheen hin godhadha walumaa galatti daa'imaa fi kun bazuural akbiidha. Inni elbaa keessaa kun immoo daakamaa bazuural akbiiti. Bazuural akbiin baay'inaan yeroo daakeetiin peestaalatti akka kanatti ashagaa yeroo turetti bexaam itti walitti qaqqabate marqamee isiniin jedha zayitiin keessumaa adda ta'e walitti cafallaqamee na dabbarraan achumaan elbatti godhe akkana daakamaala kanaan elbaa keessatti hin bareeda baay'ee walitti hin qabatulleedha bakka seeftii eeggate ta'a jechuudha akkanatti elbatti gimmaash kiiloo dhamma elban kuni gimmaash kiiloo ni caala garuu elban guddaadha beekumaan akkanatti dalagee inna foolilleen qabu bexaam iddas nama jedha bazuural akbiin kun jechuudha inni ammaan dalagi kun irratti akkuma arguu jirtan kiiloon caalaa osoo kiiloo ta'ee 50 ta'uu qabachuu gimmaash kiiloo yoo ta'u jechuudha 65 60 akkas ta'e jechuudha kun amma elbanii gimmaash kiiloo waan caaluuf jechuudha. Kanaaf obboleewwan tiyyaa ijoolleen qatar jirtan haala kana na bira argattu ammallee dalagee jira zuuritti aanu durallee dalagee jira dhumee jira ammas daa'imina jalaa dhumee deebi'ee fidee jira. Kota ijoolleen qatar naannoo kamittuu direevarii keessanii kaffalattanii isiniif ergaa jechuudha bazuural akbii gatii hedduu galeessaan innaa faayidaan isaa maal yoo jettan mul'ii ni qal'isaa akkasuma sarbaani guddisaa harmani guddisaa fuulani guutaa maashaallaadha das nama jedha bazuural akbiini namoota hedduu irraa jijjiirame daa'imichillee akkasuma appitaayitii namaaf banaa in beektan daa'imichallee faayidaa isaa daa'ima yamanii bakka argataniif bitaa fayyadama innaa bazuural akbiin kiyya kunoo akkana jira baay'ee orjinaala bareedaadha kun akkuma argutti jirtan kana andammoo gadi galabbaxee keessaa guuree qulqulleessee adda addatti akkanatti daaka jechuu qalbii takkaan na beeytanii innaa isin jechuu barbaade daakamaan isaa immoo kunoo akkana jira sharakka godhee daakii xiqqoo kanarra daqqaquu hin danda'u yoo daqqaqa jettan zayitii ta'a waan ta'eef kallaa xallee yoo nama harkaa qarraba kanaaf akkanatti malaan daakee jechuudha innaa simsimatti dabalattanii fakkeenyaaf loozii xiqqootti dabaltanii akkasitti yoo fayyadamtan fooliin isallee nama hin jeequ inni isin argitan kun kan keessaa qulqulleessee keessaa farsee keessaa guuree asitti walitti qabee jechuudha. Akkuma arguu jirtanii bakka amma waa hundumaa qopheeffadhee jira waa hundumaayyuu jechuudha tartiib hundaa godhadhee jira bakka onlaayinii ordarii babbareechisee dawaa kaleellee ni qabaa maagal arabii ni qabaa warri barbaadan dawaa kaleetiif baay'ee qorannoo hedduutti gaggeessanillee ijoolleen hedduulleen kaleedhaaf na gaafatanii dawaa sanallee ni qabaa na biraan argattu ammallee alarjikii qaama saalaa warri qabdan na biraan argattu dawaa akkasumas orjinaal abusuuda zayitii abusuuda alarjikii funyaanii saayinesii warri qabdan na biraa dawaa ni argattu isiniin jedha haala kanaanii furdinallee bakka furdina badaa osoo hin taane injira misheeppii keessan qirzii keessan bareechuu barbaadan kun bazuural akbii akkuma argitan kanatti micciirraa fakkaata siriidaa kutti jira furdina qaama guutullee hin beeytanii miiksiyaan hojjedhu sana inni sunillee akkuma jirutti bakka haala bareedaadhaan gatii bareedaadhaan isiniif kenna itti jijjiiramuu ni dandeessan isiniin jedha obboleewwan tiyyaa karaas balaa inni faas jette jarri wanni lubbuu namaa caalee hin jiru birriin xoosii namaati qaama keessan seeftii qaama keessanii eeguun dirqama akka kana obboleewwan tiyyaa asumaanuu zayitii jedha kireemii za'afaraanaa isaa Dubaayitti argamu sanan beeytanii mika maadiyaatillee shifiriinaa fuula babbadee kana namaa bareechisu san jechuu gadaanisa fuularraa xirritti godhee balleessu san kireemii za'afaraanaa sana order godheen jira na bira ni jira seensisee jira qataarii yeroo jalqabaaf na bira argattan qataarii inshaallah kireemii za'afaraanaa na bira ni jira ni argattu na biraa na dubbisuu ni dandeettu lakkoofsa kiyya viidiyoo gubbaarra isiniif hin kaaya na kireemii za'afaraanallee na biraa ni argattu
ammas waan dawaalee garaagaraa ni argattu inshaalla. Dawaa kan taarotu illee yeroo dhiyootti isiniif fida. Order isiniif hin godha. Ijoolleen hedduu irra fayyanii waliif eeruu kennanii sababa saniif ijoolleen warri kan taarotiin dhukkubsatan biyyoota Qatar kana keessa na gaafatan. Dawaan kun nama fayyisa jedhanii Dubaay irraa nuuf fiduu dandeetta. Dawaan kun ijoollee hedduu irra fayyee Dubaay irraa nuuf fiduu dandeetta. Hin fida inshaalla. Wanni fiduu hin dandeenye jiru Rabbiin haa laafisu. እና obboleewwan tiyyaa bakka biraa biyya biraa jirtan illee barzuurra akka warri barbaadan daa'ima kanallee warri barbaadan akkasumas magal arabii dawaa kanallee warri barbaadan saa'udii irra dubaayin irra lakkoofsa saniifin kaayaa yoo lakkoofsas kaa'uu hin dandeenye lakkoofsa kiyyaa qabattanii yoo dhuftan anana dubbisnaan an lakkoofsa qabatamaan isiniif kennaa jechuudha. Odoonni fan isin dubbisaa biyya kamirraayyuu na dubbisuu hin dandeettan eeruu isinii kennuu hin danda'a. Waama dandeenyu wal qarqaaruu jedhama karaa biraatiin. Bakka waama dandeenyuun isinii galee waan nuti hin dandeenye rabbuun irraan kenne waan ta'eef waanuma dandeenyuun wal qarqaaruun dirqama keenya waan ta'eef isin qarqaaraa jechuudha. Waan na gaafattan waan beekurraa isiniif hima. Ani waan hin beekne dubbatuyyuu hin beeku sijammar. Waan hin beekne dubbatuyyuu hin beeku. Waan beeku garuu mi'eessee axaaffatee isinitti gadi himaa jechuudha. Innaan fakkeenya bazuura al-akbii kana fayyadamaa ture. Baay'ee tokko bareedaadha. Bismillah dabbaa namaa guddisaa jettanii obboleewwatti wayya osoo waan silaa dabbaa agarsiifachuun halaala ta'uuti. Na beeytanii akka hafa waa isin agarsiisuuf qaata isin agarsiifadha. Garuu no amma haadha soddaati hin agarsiisun dabbaa afaanumaan jenna malee. Walumaa galatti wallaahi maashaallaadha tabaarakallah bazuura al-akbiin innaa daa'imichillee bareedaadha. Miiksii kiyyeessa kaan immoo duraa beeytanii duraa isinitti himaa ture waa'ee isaa. Duraayyuu bakka isaan irraa waan isin himu qabu yeroo hedduutti hin beektan akkatti qopheessullee qaama guutuu isaa makka saraa taraa jedhu san isarraa isinitti himu amma bazuura al-akbii haarawa fayyadamuu eegalee daa'imallee fayyadamee argee baxaamitti daa'imis fuula kana buskuuta godhe lafa sinkaadha guutee jechuudha. Subhaanallah buskuuta kana godhe innaa bazuura al-akbiilleen sheeppii kan dhumaatiin argitan kana nafa'aa isiniin jedha bakka ijoolleen jijjiiraman argine bazuura al-akbiirraattan wallaahi hin beekan akkamii akka fayyadamtan ayidoonnu guyyaatti yeroo lama fayyadamuu qabdan misaa boodaa fi irbaata booda jechuudha osoo rafiin tura akkasitti yoo fayyadamtan sababni isin jijjiiraman argineef hin jirtan ijoolleen kiiloo 50 olii keessattuu jechuudha. Innaa warra 50 gadi immoo dura daa'ima fayyadamuu qabdan. Shartiin isaa dura daa'ima fayyadamtanii akkasuma miiksii qaama guutuu kana akka majabiin qopheessituu kana barbaadan qopheeffattanii barbaadan majabii irraa godhattanii barbaadan yoo duraa jiraattan bakka irraa godhattanii isinii kennaa erga kiiloon keessan dabalee booda bazuura al-akbiidhaan qaama keessan murattaba gochuu dandeessanii baazawee osuma arguu kana kaleentii lamaan tun na haphatte jechuu bazuura al-akbii kanarratti maal akka ta'e beeku lakkaa yoo yaadu isa tuyyuu borcii fixaa jiranatti fakkaate isinii galee borcii waan dhumaa jiruuf kaleen lapheen tun lakka nama sa'aa bonni gizee bonni itti bu'e yeroo deemu lapheen dhikki jettu gartiin sa'oolii bonni itti bu'e akkas na taate kaleen tiigamaa gamanaatu na haphatti birbirna jettu wallaahi bakki sun qullaa wayii ta'e jechuudha. Indee maaltu tafaxarame jedhe kazzaa fuulduratti as deemte kazzaan borciintu fuuldura kanaa sochooti kazzaan diqqoo jetti. Hinjirtu borciin tiyya bakka sadii qoodamti duraan ama bakka takka bichatti qoodamti. Namni maannan jedha yaa rabbi namni guddaa osoo sagalee kiyya dhageeffatu baate shamarran bichaan osoo ta'e wallaahi wanni miidiyaa kana fayyadamu waa baay'ee haasaa ture jechuudhaani. Nama isin jechuu barbaade kazaan amma yaa jama gadama viidiyoo yoo waraabee jecha garagalee jecha deebee sanoo shaangulliitii fuula of dhoyse aasutti erge maaliif beektanii yoo akkasitti na argitan binalii na godhatti jedhee piroofaayilii viidiyoo tura na godhatte gana lakkiste inshaallah bazuura al-akbiidhaan na gurguratti jedhe asuma mataa isiitu shakkee fuula kiyyarraa shaangulliitii kaa'ee kun haasuudhaan barciin narraa badee jiree itti garsiise. Wallaahi laazuu innaa sofa siitan baraasuun baralleen gortu nama miidiyaa kan amma anuma wajjiinu shakkuudha. Dabbaa bareedaatti arguu miti amma dabbaa bareedaa warri qabdan dabbaa bareedaa namatti hin argina ta'an binalii isin godhanna ta'an binalii jechuun suuraa kunoo viidiyoo irra kaayan kanniin haasuun viidiyoo irra na kaayattii qoyi jedhe. Fuula kiyya shaangulliitii irra kaa'ee akka borciin irraa bade aasutti garsiifadhe jechuudha. Osoo waan isin garsiifatu hin ta'uuti sila isinitti illee hin garsiifadha.
Inni akkasii bazuura dhaqbii bociin balleessaa waan jedhu bareedaadhaan garuu jijjiirama argee jira. Kan maalirraa argere maalirraa arge jedha reessa fayyadamaa jira. Ismarraa baqqisumaa jechuudha lapheen tiyya kaleen tiyya gamaa gamanaan haphatteef baxaayii mul'ii qallisa dammoo hojiin isaa jechuudha. Inni akkasii bazuura dhaqbii jedhama maqaan isaa yookaan bazuura dhaqbii Afriikii jedhama. Maqaa biraan qabu kanumaan beekaa Arabiidha. Amma beekaa akkasiin koomentii jalatti maal jedhama maqaan naan jettan kanaaf irra deebi'ees ni jira. Inna akkuma biyyaatiin wanni isaa garagara gatiin isaa garagara amma fakkeenyaaf anasitti wallaahi Dubaay irraa galcha biyya Qataarii kanatti jechuudha Dubaay irraa galcha bareedaadha bakka orjinaala isaati gatiillee baay'ee wuddii miti baasee Qataarii kana keessatti akka gaggaafadhee argetti illee warra bira jiru anuma bira rakasa gatiin jedhee yaadaa jechuudha. Kanaaf akkasii obboleewwan tiyyaa jabaadha bakka barbaadan ijoolleen Qataar jirtan bazuura laphina bira fudhachuu ni dandeettanii dabbaa bichaa baasa bakka mul'isiin qal'isa harma ni baasa fuula ni ho'isa ni bareechisa bakka firee dhiibbaan qabu jechuudha isni galee faayidaa malee dhiibbaan qabu laannoo uumama waan ta'eef jechuudha waan keemikaala namni waliin nannaqee yookaan waan jedhanii miti. Piisa akka nagaa naa oolaa isaa waliin qoraawwatu laa barakaatu.